Ashama harka fuudhee hordoftoota ganne YouTube nagaan sinifaa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo guftan galata argatu nagaa kooti isinis baga nagaa taatan jecha har'a jechuudha waan ajaa'ibaa isinii qabadee dhufee mataa kiyyaaf mataan koo yoo baay'ee tokko narratti cebrarra jira jechuudha dhaachuu dhiiseen jira guyyaa tokko bicha intalli takkanaa dhufte isa sanuyyuu dafeen ofirraa hiikee eeggisa saniiti bakka hiikee dhiqadheen akkasumatti ittiin jedha jechuudha. Tokko siifadhu bakka akkanumatti jechuudha. Asiif asii bichaa jeeliidhaan ittiin nan baasa bakka har'a jechuudha gibbii keessaa gibbuma keessatti dhaabamee jira jechuudha. Yooma jiru dhaabamee na eegee jechuudha. Inna kanneen kutadheen jechuudha bakkiin kutee bosonitti nan agarsiisa jechuudha dhugaa inna warroonni fuulli keessa fantin isin jalaatee fuula keessanii dibadhaan isiniin jedha har'a isa kana qibaatii kiyya jechuudha qibaatii mataa konaaf ta'u wajjin walitti makee kana walitti makee mataa kootiin maasajaa godhadha dhugaa rabbii eegan biyya galee bakka ji'a tokko guuteen jira jechuudhaani mataa kootiin maasajaa godhadhee hin beeku fuula koo bicha guyyaa lama kana dibadhe guyya saamunaadhaan dhiqadhee yoon fuula koo laalu fuulli koo intini na ta'e jechuudha nafaffagee qaabsan ala ba'uun edaa jechuudha dibiseetan kana dibadhee jechuudha amma gan fuulli koo homaa hin jedhu innaa isinis akkana kanatti itti fayyadaman isin jedha amma yaa quqqurxee bishaan intini isaa keessa baafadhee jedhee tanan walitti deebinaa isin jedha warroonni ganni yuutuubiidhaaf mana kootiif maatii hin taane saskiraabii godhaayi daawuldi santuqaa jechuudha maaliif viidiyoon gad fuudhu akkan yeroo maraa simbira ga'uutti isiniin jedha ka walitti deebina kanaafuu hordoftoota koo akkuma argitan asitti godhadheen jira jechuudha intini isaan jechuudha addaan babaasuu isaan hin beeku jechuudha dhugaa rabbi yoon bishaan keessa hin baase jedhu qunceen sana wajjin qunnamee ala quncaa jechuudha innaa amma akka kanatti rukutee kalsaan qibaate itti godhadhee dibadheen ta'a jechuudha yommuu sa'aatii yeroon viidiyoo kana hojjechaa jiru akka ganamaan hin ka'ee dhugaa dubbachuudha sa'aatii 11 ta'an ka'ee jechuudha qursii minaamana hojii deema waan ta'eef jechuudha kazaan bakka isaa qursii qopheessuu minaamana jedhe sa'aatii 11 ta'an ka'ee kazaan gasanii immoo qoshtii bi'ee rafee kazaan immoo ka'ee mana qulqulleeffadhee meeshaa godhe dhiqee maal jijjidhe bakka aramaa waliitillee gibbii keessa bakka shunkurtii dhaabee tokko hiisanillee arame kaazaan amma immoo mataa kootaniin maasajaa godhadhee dhiqadhaa edina nyaachaa bulechuudha mataanii jedheeni nama akkasii kana godhee warradheen kammoo dhiqadhaa fuula kootillee harma maasajaa godhachuu qaba jechuudha akka kanatti godhee warradhee qibaatilee itti godheen jedhachuun isinis immoo qibaatii mataa keessanii isin fayyadu mataa keenya nuu ta'a kan jettan jechuudha fayyadamuu dandeechuu isiniin jedha amma karaa isin fuuldurumatti hin dibadha jechuudha mataan koo basumaan dirriq jedhee dhugaa rabbii akwaaduu barbaadeen ture jechuudha suuqii asii tokko deemeen ture nan dhabe qabbochoo ligalii deemu jedheen deebi'ee jechuudha akwaaduu dibachuu barbaadeen ture jechuudha mana mataan baay'ee tokko na goggeera mataan jechuudha dhadhaan immoo hundee waan asirratti gurguramu gulliitiin jirtu jettaayyuu har'an jirtu ammasii minaamina yoo dhufte nan laalladha dhadhaan dibadha jedheen ture jechuudha amma akkanatti gan godhee warradhee waliin dhaadhee jira waan ta'eefi amma mataa kiyyattan dibadha akkasasiniin jedha hordoftoota kosinis waanuma jiru waanuma mana jiruuni mataa keessan amma yeroo mana madaamii jiru san mataa koo baay'een itti jechaa ture jechuudha dhugaa dubbachuudha mataan jedha fuula koo baay'ee maasajaa gochaan ture jechuudha amma garuu fuula koo dhiiseen jira akkasuma ta'e immoo eegan biyya galee illee baay'ee fuulli koo intini nan taane jechuudha galata waaqayyo gurraachuma haa ta'u malee gurriin akkasii sun hunda'uun narraa badee jechuudha akka duraan minxirnaa jedhee fuulli koo gurraachuma ginnan gurraachee ka'a abashaadhaa miti reesuma aftamu faranjiirran gara abashaatti deebi'ee amma asitti tokko takka bicha bakka kana jirti malee homaa hin taane jechuudha isas immoo yeroo tokko darbee
akka duraa sanitti maasajaa godhachuun yaala jechuudha fuula koo ani durayyuu mataa koo baay'ee hin godhani fuula koo bakka baay'ee tokkotti kan kennu fuula koo wattanii jechuudha maaliif jedhisuma sanii iyyuu ta'e besumaam har'a yoo nagaana ta'e boru bakka bunni jedhinatti yaa'e bugurriin jechuudha har'a yoo nagaana ta'e bakka boruun tanii ta'e garuu asitti amma kana dhugaa bishaaniin inni qabu saamunaa saniin booda homaa jechuudha gargaree sallaan indamu akkatti fayyaa qabaa jechuudha. Amma mataa kiyyanan dibadha jechuudha wayii mataan mana dhiisaa dhugaa rabbi jechuudha baay'ee tokko baay'ee xarapheezaa irra taa'ee ramu qoomii kaamera inni deebi'ee dhufee jira jechuudha yaa axireen muka muraa jiru waan ta'e ani immoo uffata afee jira irratti na jalaa muran jechuudha innaa karaa kanaan hingaa akkanatti seechiseetii ciifeessa har'atu miira itti dhawaa qabataan kun waan akkatu deeme gandeemu qabu malee kana fakkaata asiinis immoo akka kana godhadhe walitti deebiin asiin jedha kaa maatii koo'i mee kana laalatii isa kana laala dhugaa rabbi ta'e shukus yaa rabbi maali garuu nagumarraa ani isa kana jechuudha biyyu mana madaami ta'etu wanna kana barbaadan ture dhugaa rabbi jechuudha garuu eenyuun fida malee dhufeennan immoo asitti xan baay'eetina Enna akka kanatti gangoradhe warradheen booda nan qabsiisa jechuudha. Qabsiifadheen maalii iddootti kottas as teessoo wangoota kophaate qaama kanatti teechisa jechuudha. Enna kana fakkaata jechuudha viidiyoon kee har'aa yoo jaallattan laayik godhaa na jajjabeessaa warra namaatiin aantaan maatiin taa'e subscribe naaf godhaa jechuudha. Viidiyoon immoo akkasiin bira ga'uuf jechuudha daawwaldisan tuqaa jechuudha. Enna kana fakkaatee kan Itoophiyaa illee galanii wanti yookiin fakkeenya wanta tokko yeroo mana madaamii jirtu waan tokko yoo barsiistu fuula kee
maasajaa godhachuu ta'e mataa kee maasajaa godhachuu ta'e wanti barsiista wanti si dhoowwuun jiru yoo biyyallee jiraatte jechuudha. Maalu jenna kan achi jiru suni as jira jechuudha. Indawum hixxi jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa kanaaf yeroo tokko mana madaamii jiru asitti yoon baradhee gaafa biyya galee akka man ta'u wanti jedhan tokko jira jechuudha. Birri ka'allee basamaa ila mangadaalle jedhu jedhanii bitiire ati birri qabaatte ati wanta bittu ittiin qabaate taana wanti kamuyyuu ni jira. Kanaaf gaafa biyya galee maal taana akkamitti maasajaa godhannaa akkam maalii waan akkanaa yoo barannee gaafa biyya galee akkam taana hin jedhina jechuun barbaade jechuudha. Isini wanta ittiin bitattan bicha qabaadha malee jechuudha. Kanaaf dibadda asittis jira jechuu barbaade tan amma walumaa galatti innaa waan wajjin turtanii guddaa tokko galatooma isiniin jedha. Galatooma waan jabeessitanii jabaadhu naan jettanii waan hunduma keessatti wajjin jiraatan koomantii gaarii naaf kennuudhaan ni jajjabeessitan galatooma isiniin jedha. Turtiin wajjin gootan hundumaaf eebbifama.